Kenna tajaajilaa fi qabiinsa abbaa dhimmaa. As jalatti wanti ilaallu yoo jiraate hiikaa tokko tokkoon jechoota fayyadamnu biiroo siivil sarvisii Oromiyaa fi seektaraalee garaagaraa keessatti gochaa ta'uu fi wantoota ta'aa jiran adda baafachuun murteessaa fi barbaachisaa waan ta'eef gara yuutuubii kanaatti dhufeera. Kanaaf yuutuubii kana kutaa kutaadhaan qoonnee ni ilaalla waan ta'eef kutaa tokkorraa kaastanii waliigala isaa ilaaluu fi dhaggeeffachuun gahee kan keessanii jedha. Gama biraatiin karaa teelegiraamitiin PDF isaa yookiin immoo barreeffama isaa isiniif erguun ni danda'ama waan ta'eef karaa teelegiraamii keenyatiin nu qunnamuu dandeessu. Kana gaafan jedhu barreeffamni kun yookiin immoo yuutuubiin kun sagaleensaa kan bahaa jiru yuutuubii irratti haa gadhiifamu malee kitaabota Oromiyaa siivil sarvisiin baase keessaa kan fudhatamanidha. Asirratti wanti hubatamuu qabu namoonni seektaraalee garaagaraa keessa hojjetanis tajaajilaman maal akka gochuu qabanii fi maal akka taasisuu qaban asirraa hubannoo gahaa ni argatu jedhee yaada. Fakkeenyaaf dhimma maamilaa fi dhimma tajaajilamaa abbaa dhimmaa fi tajaajilamaa jechuun maal jechuu akka ta'e tokko tokkoon ibsuuf ni yaala. Dhimmoota waliigalaa keessaa yoon fudhadhu maamila jechuun maal jechuudha? Abbaa dhimmaa jechuun tajaajilamaa jechuun hoo abbaa dhimmaa fi tajaajilamaa akkamitti adda baasuu dandeenya? Maamila jechuun maal jechuudha? Jechi maamila jedhu jecha abbaa dhimmaa jedhuun wal jalaa fuudhamee faayidaa irra oola. Jecha abbaa dhimmaa jedhuuf hiikoo waltaawaa argachuun rakkisaa ta'ullee namni dhuunfaan gareen yookaan dhaabbatni meeshaa yookaan tajaajila nurraa bitu yookaan argatu kamiyyuu maamila keenya jennee ilaaluu dandeenya. Nama tajaajila nurraa fudhatu yookaan gargaarsa keenya barbaadu kamiyyuu ta'uu danda'a. Eenyu? Maamila jechuun. Maamilli jiraachuu dhaabbata tokkoof sababa. Bakka maamiltoonni hin jirretti manni hojii kamiyyuu jiraachuuf sababa hin qabu. Kanaaf hojjetaan mootummaa maamila isaa tajaajiluuf ta'a waan ta'eef tajaajilamaan hin jiru taanaan tajaajilaan yookaan manni hojii seektarri mootummaa sun hin jiru. Maamilli nama garee yookaan dhaabbata tajaajila yookiin oomisha manni hojii tokko kennu yookiin oomishuu argachuuf gara dhaabbatichaa deemanidha. Fakkeenyaaf jecha afaan Ingiliffaarraa yoo fudhannu warra tajaajilaa fi oomisha dhaabbilee dhuunfarraa fayyadamaniin kastamar jenna. Warra caasaalee mootummaa yookaan seektaraalee mootummaa sadarkaan jiran irraa tajaajila argataniin immoo clients jedhuun. Gosoota maamilaa lamatu jira. Isaanis maamila keessaa fi maamila alaati. Inni kuni seektara mootummaa irrattis haa ta'u dhaabbilee dhuunfaa irrattis haa ta'u iddoo oomisha garaagaraa irrattis ta'uu danda'a. Maamila keessaa kan jennu maamilli nama hojii tokko mana hojichaa mataa isaa keessaa qabu hojjettoota dhaabbatichaa kutaalee adda addaa keessa hojjetanidha. Manni hojii tokko maamila alaa isaaf tajaajila isaa kan kennu karaa maamila isaa kan keessaatiin. Hoggansii fi hojjetaan mana hojichaa gammadaa yoo ta'e caalaa mul'anni mana hojichaa galma ga'a. Tajaajilli maamiltoota alaa tajaajila maamiloota keessaa irraa calqaba. Maamila alaa ka jennu immoo maamiltoonni alaa irra tajaajila yookiin oomisha mana hojichaa barbaadan alaa dhufanii warra maamila seektara mootummaa keessa jiran irraa warra deeggarsa yookiin oomisha barbaadan jechuudha. Warri kun namoota mana hojichaan yookiin dhaabbatichaan ala ta'anii tajaajila mana hojichaarraa argachuu dhufanidha.